راديوني دري شقر 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 تربان تويتا هنگا جماعتات galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiilooheerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaadhaa qabannee isinii dhiyaanneerraa kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Haliilaan itti fufiinsa hawaasa horsiisee bulaa Karrayyuu irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba jedhe tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa. Yaaliin qajeelummaan hooggansa waraana bilisummaa Oromoo qunnamuuf taasifamee jiru jechuun waboon haasawaa ministeerri muummee Itoophiyaa paarlaamaa irratti dubbate busheessee kanneen jedhanii fi kanneen biroos bal'inaan kan isin biraan gahu ta'a. Amma xumuraatti nooliin tura. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti haleellaan irra deddeebiin qaamolee mootummaa fi humnoota Amaaraatiin hawaasa Karrayyuu irra gahaa jiru dhaabbachuu akka qabu tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa hubachiise. Miidhaa hawaasa Oromoo Karrayyuu mudataa jiru ilaalchisuun jaarmichi ibsa bitootessa 28 bara 2023 baaseen haleellaa itti fufiinsaan hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti raawwatamaa jiru cimsee kan balaaleffatu akka ta'e ibsuudhaan haleellaan lammiilee nagaa irratti humnoota hidhataniin irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu akka qabu hubachiiseera. Haleellaa dhiyeenya kana humni milishaa Amaaraa hawaasa Karrayyuu irratti raawwatee tureen miseensa jila gadaa Michillee Duguggaa waggaa tokko dura tuuta gadaa Karrayyuu irratti raawwatamerraa lubbuun oolan hawaas maatuu booraa ajjeesuu kan yaadachiise ibsichi tibbana ammoo humnoonni mootummaa qe'ee abbootii gadaa Aanaa Fantaallee bakka Karraa jedhamutti argamu weeraranii miidhaa garaagaraa hawaasicharraan gahaa jiraachuu ifoomseera. Gocha humnoonni mootummaa raawwatan kanaan reebichi hamaan hidhaan saamichi horsiisee bultoota nagaan qe'ee isaanii jiraatan irratti raawwatamuu eeree hidhannoon ofii fi loon isaaniirraa nyaapha ittiin tiksan irraa hiikamuu ibse. Hawaasni Karrayyuu Duguggaa humnoonni mootummaa muddee tokko bara 2021 hooggantoota gadaa irratti raawwataniif osoo haqa hin argatin itti fufiinsaan haleellaa marsaa biraa keessummeessaa akka jiru ibse har'as nagaan qe'ee isaarraa jiraachuu hin dandeenye jedhe. Sababa hidhattoota woboo of keessa dhoksitanii jirtu jedhuun hawaasichi qaamolee mootummaa adda addaatiin dararamaa jira. Humnoonni Amaaraa immoo weerara qabeenya isaanii irratti taasisaniin hawaasichi ajjechaa buqqaatii fi saamicha lafaa irratti raawwatamuuf saaxilamee jira jedhe. Gama biraan immoo warshaan sukkaaraa Mataaharaa lafa hawaasichi horsiisee dheechifatu irraa saamuu cinaatti faalama lafaa fi bishaanii hordofsiisaa jiraachuu ragaa bahaa ibsi jaarmiyaan Oromoo baase kun hawaasni Karrayyuu balaa hongeetiinis akkaan hubamuun gargaarsi namoomaa akka hin qaqqabne irraa ittifamee jira kan jedhu ibsi tokkummaa hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa gochaaleen hawaasicha marfama rakkinaa keessa galchuuf raawwataman kamuu hatattamaan akka dhaabbataniif gaafateera. Gochi mootummaadhaan hawaasa kanarratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru mirga namoomaa sarbuudhaan mirga lubbuun jiraachuu uummatichaa kan mulqee waan ta'eef hatattamaan dhaabbachuu akka qabu gaafachuun dhaabbileen idil addunyaa mirgoota dhala namaaf falman hawaasa Karrayyuu irratti itti fufiinsaan mudataa jiru xumura akka argatuuf dhiibbaa gama isaanii akka godhan gaafateera. Ibsichi itti dabaluunis hawaasa miidhaa jabaa jala jiru kanaaf sagalee ta'uun akka barbaachisuu fi hawaasni hongee yeroo dheeraatiin beelaaf saaxilame kun gargaarsa namoomaa hatattamaan akka argatu namoonni badii malee hidhaatti dararamaa jiran akka hiikaman akkasumas haqni jila miseensota gadaa Karrayyuu haala sukkanneessaan duguugamanii akka bahuuf dhiibbaa uumuun akka barbaachisu gaafateera. Gurmechaa Gammachuutu gabaase. Mootummaan waraana lakkoofsaan hedduu ta'e Oromiyaa bakkawwan adda addaatti guuraa jiraachuun ibsame.
mootummaan bilxiginnaa torban kana keessa bifa haarawaadhaan loltoota isaa kaaba biyyattii turan konkolaataa hedduu toora galchee gara Oromiyaa bakkawwan adda addaatti fe'aa jiraachuun ibsame. Raadiyoon Dirree Shaggar maddeen adda addaarraa akka odeeffatetti waraanni mootummaa bitootessa 27 bara 2023 irraa jalqabuun konkolaataa gurguddoo taataa jedhamaniin fe'amee magaalota Oromiyaa adda addaa keessa tooraan darbaa jira. Jiraataan magaalaa Adaamaa tokko akka jedhanitti waraanni mootummaa konkolaataa gurguddootti fe'amee toora galee socho'uu fi duubaa fi fuulduraan waraanaan marfamee deemu magaalicha keessa qaxxaamuree gara magaalaa Finfinneetti darbeera. Lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduu ture dhukaasa dhaabuu irratti eega walii galamee booda loltoota karaa Affaariin garee TPLF akka waraananiif ergamanii turan gara naannoo Oromiyaatti fe'aa akka jiran kan himan maddi kun loltoonni kunneen kallattumaan magaalaa Finfinnee keessa qaxxaamuruun kallattii magaalaa Burraayyuutiin gara gidduu galeessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti fuulleffachuu eeran. Maddeen keenya kunneen akka jedhanitti gochaan mootummaan raawwachaa jiru kun waamicha araaraa inni waraana bilisummaa Oromoof godhe irratti dhiibbaa qabaachuusaa madditti kufaa akka taasisu himan. Gama tokkoon waraana bilisummaa Oromoo waliin araara buusuuf yaalii gurguddaa gochuu madditti hanga koree dhaabne hojiitti galuutti hojjechaa jirra wahita jedhanitti. Gama biraatiin immoo qophii lolaatiif waraana meeshaa gurguddaa hidhate toora galchanii kutaalee Oromiyaa keessa qubachiisuun waamicha araaraa sana kufaa taasisas jedhan. Waraanni bakkoota adda addaa qubsiifamaa jiru kun waraana bilisummaa Oromoo loluurra uummata nagaarratti gochaa sukkanneessaa raawwachaa jiraachuu himan. Aanaalee godinaalee Shawaa Lixaa fi godinaalee lixa Oromiyaa keessatti waraanni qubsiifamaa jiru kun uummata nagaarratti rakkoolee gurguddaa qubsiisaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Wabii Waaqotu qindeesse. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa sosso'an qunnamuuf irra deddeebiin yaaliin taasifamus hin milkoofne jechuun dhaamsa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad guyyaa dheengaddaa miseensota paarlaamaatiif dabarse waraanni bilisummaa Oromoo faayidaa dhabsiisuun kufaa taasise. Ministeerri muummee Itoophiyaa haasawaa dheengadda mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dubbateen hidhattoota ABO shanee Oromiyaa keessa socho'an qunnamuuf baatii tokko keessatti yeroo 10 olii yaalii taasisnullee sababa waraanichi gurmaa'ina hin qabneef milkaa'uu hin dandeenya eega jedhee booda fuuldurattis yaaliin taasifamu akka itti fufuu fi bu'aa marichaa miseensota paarlaamaaf ibsaa kan deemu ta'uu hubachiisee ture. Haa ta'u malee dhaamsa kana hordofuun waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen waraana bilisummaa Oromoo qunnamuuf yaaliin mootummaan taasifameera jedhu yaalii qajeelummaan hooggansa waraana bilisummaa Oromoo qunnamuuf taasifame miti jechuun haasawicha fudhatama dhabsiiseera. Mootummaan akkuma waggaa 3 darbee gareewwan jaarsummaa bobbaasuun qondaaltonni garichaa akka meeshaa lafa kaa'anii galan amansiisuuf yaalii bittinnaa'aa ta'e taasisuu kan eeru ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun mootummaan qondaalota waboo keessaa kam waliin qawwee hiikkatee akka galuuf akka dubbate kan hin ibsine yoo ta'u garuu ammoo yaalichi akka hin milkaa'in ibseera. Itti dabaluunis dubbiin ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kun kan yeroo isaa hin eegnee fi dogongorsiisaadha kan jedhu ibsi waboo kun bakka qaamni sadaffaa idil addunyaa jirutti mariin nagaa taa'amuu akka danda'u mallattooleen jajjabeessuun mul'ataa akka jiran eereera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa baatii tokko dura haasawaa walgahii caffee irratti godheen waraana bilisummaa Oromoof yaamicha araaraa dhiyeessuun ni beekama. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin waamicha araaraa taasifame sana haalaan kan simatu ta'uusaa ibsullee mariin araaraa jedhame sun sadarkaa naannoo Oromiyaa qofaatti daangeffamuunsaa waamichi araaraa dhugaa akka hin taane wanta agarsiisu akka qabuu fi waamichichi waamicha dhugaati kan jedhamu yoo ta'ellee qaamni sadaffaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabu bakka argamutti qofa raawwatamuu akka qabu ibseera. Abiyyi Ahmad immoo haasawaa dheengadda taasiseen waamichi taasifame karaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin haa ta'u malee sadarkaa paartii bilxiginnaatiin irratti mari'annee murteessine jedheera. Hinumaayyuu koreen itti aanaa paartii badhaadhinaan durfamu hundaa'ee hojiitti akka jiru ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haasawaa taasiseen ibseera. Qondaalli waboo torban darbe keessa ibsa BBCf kenneen qaamonni gidduu isaanii fi mootummaa deemaa akka jiran ibsuun mariin kallattiin mootummaa waliin eegalame hin jiru jedhee ture. Wabii Waaqotu gabaase. Waraanni mootummaa aanaa Midaaqanyitti manneen qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeessee jira. Waraanni mootummaa godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyii gandoota baadiyyaa hedduu keessatti sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun manneen jireenyaa qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeessaa jiraachuun dhaga'ame.
Jiraataan aanichaa eenyummaa isaanii ibsurraa of qusatan tokko torban darbirraa eegalee waraanni mootummaa gandoota baadiyyaa aanaa midaaqanii kanneen akka waayiloo mafcee fi garaadoo keessatti manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubaa horii gaafaa fi midhaan dabalatee qabeenya qonnaan bultootaa saamaa jiraachuu himan. Keessumaa uummata ganda garaadoo keessa jiraatu irratti sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun gochaan hammeenyaa daangaa darbee waraana mootummaan hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu himan. Akka maddi keenya ibsanitti gandoota biroo aanichaa hedduu keessattis waraanni mootummaa meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatee socho'aa jiru jiraattota yaaddessaa jiraachuu himaniiru. Meeshaaleen waraanaa waraanni mootummaa hidhatee socho'aa jiru daran ammayyaa'oo fi guguddoo ta'uu isaanii madditti hawaasni takkaa ijaan argee kan hin beekne ta'uusaarraa kan ka'e uummanni guutuun sodaatee qe'ee gadhiisuun baqachaa akka jiru dubbatan. Waraanichi magaalaa keessaa bahee gandoota baadiyyaa keessa waan jiruuf uummata dirqisiisee qabeenya uummataa nyaataaf oolfataa akka jiru himanii akkuma shanee nyaachisaa turtanitti nus nyaachisuu qabdu jechuun hammeenya gurguddaa hawaasarraan gahaa jiru jedhan. Kana malees hoolota, re'oota, saawwanii fi sangoota qonnaan bultootaa bakka bobbaatii rasaasaan rukutanii qalachuun nyaachaa akka jiran raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Dhumarrattis mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin araaramuuf sochiitti jira jechaa hawaasa nagaa dhimma siyaasaa hin beekne gidirsuu hin malle kan jedhan maddi kun hammeenyi akkasiis aantummaa uummataa dhabuu irraan kan maddu akka ta'e ifoomsan. Wabii Waaqotu qindeesse. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan mangamaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Harkan gaarii qabaadhaa.